sa'aatii kana sagalee isinitti banee isin dhageessuu danda'a. Yoo yaadatte mana tokko keessa kan inni ta'aa ture achi keessatti aboo waa'ee amantii nurraa dhiisiyaan isaa fi raachuu wajjin taphatu jira dhaggeeffadhaa la. Raachuu aslii miciyyoo takka ta'in diidhaa taraachuun jaalatu waliin taphatu jira la. Osoo waliin taphataa jiranii miciyyoon ani khalaas nama namummaan hin jaaladhaa jennaani ati amantiin ta'e amantii biraati jeeni raachuun isa ta'e amantiin ta'e amantii biraati Oromoo keessa maal gootaa jeen dhaggeeffadhu la poointii inni gantummaadhaaf takka gosummaan nama qoodu jechuudha. Hoggaanii fi humna dhaban ijoolleen musammaadhaa takka waaqa sadeen taate achi galti. Takka Oromoo keessaa baatee Amaara galti. Takka ammoo Oromoo hatteeti hannummaan jiraatti. Hoggaa humna dhaban dhaggeeffadhu. Barboo maayikii fi aslii waggaa 20 miidiyaa kana gubbaa jiranii takka Oromoo hatanii beekanii bara. Takka Oromoon isaanii mattee beekuutu bara. Ijoolleen kun ganama galgala yoo Oromoo rakkatte bara taasisee sagalee taati. Mubaarak musammaa isa baaka isinitti Oromoo sagalee isinii ta'e beeka guyyaa tokko. Mee sagalee Mubaarak musammaa ilmaan keessan maxxansee miskiina keessan ka Oromiyaa keessan rakkatte maxxansee sagalee isinii ta'e guyyaa tokko fidame. Maa qiibdan. Mee guyyaa ijoolleen gaafa shawaadhaa gaafa shawaa keessatti saraaniin akkasii rakkatamte dubbatee arra gaafa wallagga keessa namni rakkataa jiru dubbatee ijoollee wallaggaa maallaqa 800 irraa nyaatee barasi miskiina yisitaa jira. Miskiina haati kiyyaa jiran irraan jijjiiramettee liqii fuudhanii Dubaay geessan achi keessatti bar maallaqa 800 irraa nyaatee ijoollee osoo dalagaan naqin lafatti hambisee bar Mubaarak. Nam kun 13 irratti halee haasawaa turanii bar yoo barbaadan sagaleen isiniif itti banaa yookaan ammoo barreeffama dubbiftanii isiniif hin dhageessisa dhageessanii. Mubaarak jechuun hannummaaf Dubaay galee malee leebummaaf Dubaay galee malee dalagaan inni Dubaay galeef tokko hin jiru na dhageeffadhu. Mubaarak musammaa wanni isaa hincitiinsaa gurguddoon takka nu harka jira dhageeffadhu. Waa'ee maayikii gaafa duraa ka dabre irratti illee waan harkaa qabnu qabna dhageeffadhu. Wallaahi billaahi haadha tiyyaan isinii kakadha. Qasaman billaa haadha tiyyaan isinii kakadha waan dheengadda maayikii irratti deemaa ture. Lola maayikii irratti nuti godhaa turre waan inni godhaa ture ragaa harkaa qabna dhageeffadha. Takka jedha lammaffaa beekaa siraaj yoo ati dheeyxee geema aslii irratti geema Mubaarak irratti argamte wabillaahil kariim waan Mubaarak godhi naan jechaa ture saniin guyyaa san godha dhageeffadhu. Waan Mubaarak godhi jedhee ragaa kee tokko naffide guyyaa sanii siif godha dhageeffadhu. Sheer godha Mubaarak irra guutuun keessan beekaa irratti illee sheer godha fida beekaa dhageeffadhu. Ilillii takka mana Mubaarak kannite taanaan la ilillii takka mana Mubaarak musammadhatti kannite taanaan yaa gadhe ati dhageeffadhu gantuudhati dhageeffadhu. Ajaadhati ammas sareedhati nama Oromoo arrabsi nama alaabaa gubee jedheeti si xiqqeessaa ture takka jaartii teeta haayiroo keessa jirtu namni lakkooysa isii barbaaddatee fidee laal jaartii beekaa siraaj dhageeffadhu. Gosa isii natti hime ilmoo tee fuudhee na fidee mucaa isaatiif isii gaggaragalchi jedhee jaartii biraa dhiisee achitti irra fuudhu jira jaartii asitti miidhu jira jedhee namni ragaa jaartii teetii na fidee rabbii jedhi wallaahi wabillahi kakadheen isiniin jaa Mubaarak musammaadha. Yoo waan tokkicha kana naa goote naan jee arbo shiriin isaa na arrabsi naan jee Mubaarak musammaadha. Beekaa siraaj kana narraa arrabsi jaartii isaa sana gabbaasi intarviiyuu godhi guyyuma tokko. Wanni nan jaartii beekaa siraaj lakkooysa fudhadhee dhaqeeti dawwalee dubbiseef Mubaarakiin lakkooysan akkana. Rabbiin haadhatii ijatee isin dura rabbi naa fuudhu amma saata kanatti. Isaatu fuudhee nakkannee deem jaartii beekaa siraaj fidii intarviiyuu godhi naan jee. Garuu niin didee maanoo san itti galu hin barbaadu jee beekaa siraaj ni beekaa gaafa san isa biraan dhaabbachaa ture kaasii Mubaarak akka na dawwalu gaafa san ijoolleen gaafa beekaa siraajii fi Mubaarak wallolan yoo yaadattan namni beekaa harkaa qabu namni beekaa dhaleessuu danda'u jaalibsa isin jechaa ture dhageeffadhu. Namni beekaa dhaleessuu danda'u jaalibsaadhaa isin jechaa ture Mubaarak afaan isaa keessaa akkasumatti beekaa irratti shira xaxaa ture garuu shira isaa san dhaga'uun dadhabe dhageeffadha. Shira saasan dhaga'uun dadhabe. Ana lammaffaa maallaqa anarraa nyaate Mubaarak. Anuma kanarraa anuma isin gartan kanarraa. Si galee miskiinaa fi erganaan jedhee maallaqa fuudhee maallaqni miskiinaan dhayi. Dhageeffadha. Ragaan qabaasi. Maallaqni inni nyaate takkaa miti lamaa miti sadii miti gaaf dura hafarsaa fa'aa arrabsaa oolee garee hafarsaa fa'aa azzabaleen garee inni hataa ture azzabalee miidiyaa kanarraa Mubaarak balleessuudhaaf kaayyoo qabadheen jira karoora qabadheen jira. Anaa fi dabbaaltu isa dhabamsiisa isa balleessaas qabadhu. Akkuma dheengadda waan qabne gadi hin dhiifnetti isa asirraa dhabamsiifna. Yoonii fi geema taphatees geema kana moo'amus aadoon kennu nun galchu nuti. Kaayyoon keenya geema inni taphatee fi taphatuu dhabuu miti. Isa miidiyaa kanarraa dhabamsiisanii aamilummaa dalagatuudha Dubaay keessa aamilummaa dalagatu yookaan Itoophiyaa deebisuudha hattuudha dhageeffadhu. Barboo ijoolleen ammaakii fi asliin akkanatti ta'an kun sabaaf qabsaa'uudha bara sababni isaan kaayiroo keessa akkasaa kanatti Itoophiyaan Dubaayiin Suudi Arabiyaan bakkayyuu deemuu dhabaniif waan hawaasa isaatiif qabsaawaniif bara silaa mootummaa arbo shiriin isaa mootummaa faarsanii arraan tana asliin bakka fedhe deema bara maakiin bakka fedhe deemta bara
سببا خيسني بر سببا حواساتي برنا الكس سين غلطن بيتني بر المان هارراو غلطن بيتني سين اورمون دغيبن اسرين غنما غلغل غيا مسكين خيسن تو كامي غبيبر او جيسني ايجابر غياني في مايكين بر غيا مسكين خيسن تو كام تغبيسني ايجابر موتما وان كيزي هند خوكي والقبني خايرو كان خيسه تعمله قبصا عند جبان بر مايكي في اصلي دبرين جيرو بر نالكس سنال واتك دوغار سنتي مارك يفدو وبالله الكريم مبارك مسمى يفيم نبرباده يفيم جالتي جاب دوفه يفيم يايتي يبرباده اوسون ان يسن تكنتك اوسون ان يسن يامين نيام لكيفت فدو خا جالب سان نعرب يسن جالب سان عرب سيتين هوغا جالب سان نعرب سيجيما مودا نمني ميره كيسن هاغله وجدي ا دون كير هولان ميره كيس هاغلو هولان ميره كيس هاغلو هولا دوانو واتي غدتي نياتا راس لكيفت خالي نسرا غرسمال جاتورتي قال لچون سوداني بيدا دكي اورومو واغورتي dhuguma oromo waa godhata arsi fi harar geefi waan dhaamu qaban keessaafuu arsiidhaaf arsi kaayyoon mubaarak musammaa deemuuf dhageeffadhu namkuma takkaa jiraan alkuswaa takka dhageeffadhu kaayyoon mubaarak musammaa deemuuf kaayyoo asliin dheengadda taphatee rikardii oromoodhaa cabse akka afrikatti yoon rikardii aslii san cabsuu baadde wallaahi rafeen bulu ka jedhe rikardii aslii san yoon fuudhuu baadde ani rafeen buluudha irriinisa dhageeffadha hoola yiiteenya dhaqaadhaa duuba isin keeysan xiqqeeysaa haramaa ol guddisaa dhageeffadha arsiidha harargee dhageeffadhotis maayikii ooroo akka isiin hin taphanne geema kanarratti namni shira keeysaan itti xaaxaa jiru itti yaadaa jiru isa maayikii ooroo geema kana dhiifte dhageeffadha qoy tegeta kana kan maqaa ummata oromoo guddaa fi ummata bal'aa ummata kabajamaa maqaa nama kuma takka jechuun aanaa tokko takka ganda tokko ummata guddaadha as keessa beekaa jira as keessa sheekaa jira as keessa nama nu dhiyaatu jira nama mubaarak dhiyaatu tartab godha tartab wanta dhageeffadha jara keenya koppelingi sheerillee godha tokko halammaffaa waan jechuu barbaade mubaarak musammaa tolchitee bareechitee akka itti hordofu jirtu hin beekaan islaamummaa rabbiin kaafiranna haa jijjiiru ana dabballi dubbachaa jira islaamummaa kaafiranna haa jijjiiru dubbiin ammaan tanaa dubbii akka dheengadda ijoolleen balataa ofaa turtee sanii miti real serious successful year 5 yoo xiqqaate dalagaa waggaa 5 wanni kun mubaarak kootu dhageeffadhu tokkoffaa maallaqa jaalibsaa fi sigidduu jiru jira tokko amma nuti mubaarak irraa maal barbaada kaayyoon keenya tokkoffaa maallaqa jaalibsaa fi sigidduu jiru 1 point target mubaarak musammaan qabxiin jalqaba tokko lammaffaa taatee eda taatee irratti maallaqa ijoollee wallaggaa lama sadaffaa eega kaayiroo irraa duubaay deemte dallaalummaadhaan miidhaa ilmaan oromoo irraan geesse sadi afraffaa maallaqa gaafa gargaarsa turki deemtuu dubartii mana arabaa irraa guurte hangammaatti hin galin afur lan qabxii afran kanaaf qootu deebinuu kanni waan hanga kana bakkatti dabda sirreessi akka obboleessaatti tokko yoo hin ta'u ta'e waa'ee maayikii haa ta'u waa'ee beekaa siraa haa ta'u waa'ee aslii haa ta'u akkaataa muud istaayilii geema kan kee hammaan tanaa haa ta'u wallaahi rabbii si kakadhe dakkise mitana wal tuqa malee hiba saasnu jarri isaallee mubee biraan gaa ergaa kana kottu mubee kottu biiroon keenya haqaa malee dhugaa malee hin cufamu kottu sanuu biiroon kun biiroo isa guddicha ni beekta nuti kaampaanii keekkataan oromoo guutuun nu beeka isa tourism tourist bakka awwaalcha keetiitu nuti jiddugala osoo hin taane huddugala keetti turre mubi ani akkasii dubbachaa jiru dabbaal kootuuti mubaarak qabxii shananii seekaa isa kanarratti ragaa takkaa'u waan gattejii waan kana sirreessi yoo nagee barbaatti yoo didde immoo successfully year 5 waan waggaa 5 duraa duuba deebine akka nama tana beekuu ragaa fi sagalee fi fidoo fi barreeffamaaf suuraa wajjin deemaa turre jechuudha wallahi akka nama tana beekuutti akka mucacaattu akka miliitu waan beeynu qophaa'aa turre jechuudha inni maayikii irra geessirra ni gaanaaman kootu kaayyoon keenya inni dhuma tokkoffaa geemni maayikiidhaa deebi'uu qaba lammaffaa gadaan maayikii miidiyaa kanarra ni deebi'a sadaffaa nutuu maayikii dhiifama ni gaafanna dhageeffadhaa sin galu bakka haqaa bakka dhugaa dhaabbannee uummata oromoo ni tajaajilla shamarran mana madaamii miidhamuu hin qaban dallaalummaadhaan namni keenya duubaayitti miidhamuu hin qabu kadhaadhaan giiftarri keenya tireellaa isaa dhabuu hin qabu kun kaayyoo isa xumuraati rakkoon qabu kan hawaasa wajjin goona ammatti garuu qabxii afur sirra barbaanna qabxii afran kanarratti immoo afaan nagaatiin siyaa feerra mubaarak sheekonni asii gala jirtan namoonni mubaarak dhiyaattan feetan keessaan gaafadhaa feetan asirratti nu ol baasaa filis wallaahi mubaarak musammaa nama 15 ka gattaa'ee huccuu yaafatee bohuun tarree galchetti fidaan
Tumure. akkas carrasaalee galatoom qorataa yaada qabdaa abbaa qaa yaada qabdaa Kamu kan kalau itu tidak apa? okay yaada kan dhadume Assalamualaikum akkam jirtan. waalaikum salaam warahmatullahi kan jirra La waan nuti waggaa meeqa dura dubbachaa turre bagaa agartanii. Gurbaan kun human trafficii nama gartee ilma namaa balleessaa jiru nama Liibiyaa keessatti waan hedduu dalagaa ture akkuma beektanii uummata Oromoo achitti dallaalota Liibiyaa uummata Liibiyaatti hojii wal ta'ee namoota Oromoo xiqqaattee dhiiga nama 70 yookaan 80 namni harkasaa jiru yeroo keenya ragaa hojii jira. Namni inni ajjeese jechuudha Liibiyaa keessatti maallaqa irraa dhabe ni ajjeesa yoo maallaqa irraa harkattu nama sanni dabarsaa jechuudha. Saniifuu gurbaa kana human trafficii nama daldala garbaa jaarraa amma yeroo kana keessatti gaggeessaa jiru. Akkasumatti daldala isaan karaa Liibiyaatiin wanna kun irratti mul'annaan achirraa gara Dubaayitti deebise. Waan amma Dubaayii keessatti deemaa jirus ni beeknaa jechuudha. Dubaayitti namoota miskiinota Dubaayii biyya dalagaan dhiiraan jirre biyya hojiin dhiiraan jirretti namoota wal guuraa jira jechuudha ammaa kanaas. Kanaafuu ani gabaabdumatti waan jechuu barbaadu waa'ee isaa waggaa meeqa qaaqaa ture nuti ni beektanii. Bagaa agartanii waan amma deemaa jiru irratti waan isin jettanitti ani isin waliin hin jira. Keessan hubanne sirriitti yeroon hubadhe lammaffaa deebiitiin dubbadhaatteef fa'a. Ayee galatoo ulfaadha dhaggeeffadha ummataas jiru ummata amma sa'aatii kanan nu ilaalaa jiru nama kuma takka dhaggeeffadha namni kun waa taajjabuu dhufe namni kun waa laaluu dhufe waa dhaggeeffatu dhuftan isin beeyin ammoo wanni nuti haasa'u jirru tun isii dhugaati poointii isii dhugaati takka tasomni keessan jirre dhaggeeffadha warri aldala yaatanii mubeekingi jettan hattuudha wajjin isin warra Oromoo nyaatu waliin mee waan Oromoo guyyaa tokko mubaarak musammaadhaa gabbee Oromoof sagalee ta'ee ittiin dubbate naffidame barboodeen gadda guyyaa Harargeen rakkattu gargaarsa Harargeetti namni danqaa ta'ee ture isaa bar aslii fi maayikiin guyyaa tokkoon ka ta'anii wal ta'anii gargaarsa san waloo irratti walii galanii ummanni kun akka gargaaramu gaafa jedhan gabbee bar akkan gargaaramne dhaabbataa ture gaafa Walloo fi Harargeen Arsii walloltu Arsii baga hudduu isin keessa Walloon nama isin hinjee bar Arsii keessaa fuudha geeffadhaa ijoollee Arsiidha wallahi billahi hoggaansa yaada dhaan akka waan ana ta'etti dhiinu mataa kana na seena si galaami baga hudduu isin naqanii isin hinjee bar isin salanii jaarsi keessan isin hinjee bar si galaa nama guddaa xiqqeessee bar si galee na alkusu ummas kana qaallicha kana jala yaatanii isin warri Dubaay jirtan dhaggeeffadhu waan biraati isin dhaamu ijoollee Dubaay jirtaniin isin himaa jira dhaggeeffadhu ijoollee Arsii ta Dubaay jirtu si galaami ijoollee Arsii ta Dubaay jirtuufin isin himaa jira qaallicha daalaga kana qaallicha daalfoo kana amma sa'aatii kanatti deemaa gurra qaba ijoolleen Arsiidha amma sa'aatii kanatti sini galee yooniif gurra qabuu baattan qaallicha kana gana isin fixa gana isin xuruus gana isin duwwisaasi sini galaami gana isin duwwisa gana isin xuruursa qaallichi kun qabamuu qaba hattuudha seera dhiyaatu qaba mubaarak musammaa seera Itoophiyaattis nu dhalaa'u qaba ka Dubaayittis nu dhalaa'u qaba raga qabna akka inni Oromoo hate akka inni Oromoo nyaatu jiru akkamin namni dallaalummaadhaan nama biyyarraa baasee Dubaay nama 8 guutu dallaalummaadhaan kunummaa nu gaalaa dhaggeeffadha ka Liibiyaa isaan qatee mubaarak musammaa beeka gaafa kaayiroo keessa turu Liibiyaa dalagaa turu dallaalummaa Liibiyaadha namni beeyne hin jiru dallaalummaa Liibiyaadhaan nuyi warri harka cufi ana mataa kiyya harka qat goonee cufnaan habarsoofaan qorataan faan harka cufnaan achirraa barare fiigee dallaalummaan jettuun harka cufamtee karaan itti nyaadhuun hin qabu dafee Dubaay seene jechuudha dallaalummaa hannaa jammane Dubaayitti illee kunu nama tokkorraa 800 fuudhu jechuun nama 8 irraa hisaaba gaa 8 baay'isuu 8 meeqa 8 baay'isuu 8 meeqa gara miliyoona meeqa deemaa jechuudha qaallichi kun miliyoona akka kana yoo deebisuu baate wallahi waliin dhiif dhaggeeffadha waliin dhiifnu na amana miliyoona 7 tuqaalama maalleeni kun miliyoona 7 tuqaalama qabatanii miliyoona 7 kana yoo deebisuu baate mubaarak musammaa mootummaan Itoophiyaa yoo qaalicha kana seera nu dhaleessuu baate mootummaan hin jiru dhaggeeffadha yoo qaalicha kana mootummaan Itoophiyaa seera nu dhaleessuu baate mootummaan hin jiru abbaa ta'e dhaggeeffadha mootummaan kun haqa dalaga dhuga dalaga sirnaan dalaga taanaan
miliyoona torban dallaalummaadhaan ijoollee Wallaggaa irraa fuudhe nu deebisuu qaba Mubaarak Musammaadha. Sigarami miskiinni Wallagga keessa akka cinqamaa jiru sa'aatii tana akka dararamaa jiru ummaan teenya achitti kan imimmaan buusaa jirtu kan imimmaan dhiigaa buusaa jirtu kan namni taa'ee sagalee ta'u jiru inni maallaqa nyaata taa'ee dallaalummaadhaan kan biraachi guure ibidda rakkamin nyaachisa nama ibidda afaanii qabu ibidda biraa akkamii afaanii nyaachisanni akkamitti ibidda gubban nama nyaachisanni sini galee dhaggeeffadha ijoollee Shawaa taak ijoolleen Jimmaa warri Mubaarak jala oriitan na alkusu ummas dhaggeeffadhula maqaa Mubaarakiin gabbayi waan takka maqaa na dhayi gaafa Shawaa keessaa gaafa nama tokko maqaa Shawaa qabatee gabbee waanaan jee goota keefitee gaafa asirra sale gaafa san maaliif na tuqin jedhin dhaggeeffadha likkiin sitti himaa gaafa san namtichi kun maaliif na tuqe anaa dura tuqe moo isaa dura na tuqen jin Shawaa si tuqaan jiru Jimmaa si tuqaan jiru qabad afaan kee zibbii kee qabad Siman, dhuga rabbiin sitti hima. Booda ammoo gootaati afaan bantuuf gideetiin lafee isaa qabrii keessaa ol yaasee asirratti siisala. Takkitti san hin dagatin. Siifin himaa jira. Gaafa na tuyxe jechuudha. Amma si tuqaan jiru afaan kee qabadhu daalfasoo kana bakka hin buutoti. Daalfasoo kana bakka hin buutu. Gaafa Mubaarak bakka fuute immoo harree haadha keetiitti siisalaan. Siimaa dhaggeeffadhu diqaalaa ilmaan haadha salu. Sigalee afaan keessan qabadhaa zibbii keessan cufadhaa mana madaamii keessa dalagadhaa deema hudduu teessaniif qotaadha. Ilmaan dhiigaa. Mubaarak ilma harka dhiigaati. Haadha teenya Wallaggaa barboo asliin gabbee booyee bar sagalee ta'e maayikiin gabbaatee boochee sagalee taate ilmi namaa booyee sagalee ta'u jira bar guyyaa tokko inni maallaqa nyaataa jira dallaalummaan bar guyyaa tokko gabbee sagalee ta'e beeka mee Facebook isaa seenaa deemaa naa fida guyyaa tokko inni laayivii seenee waraabe deemaa naa fida mee deem maayikii jala seeni deem aslii jala seeni ilmaan sabaa ni qabnaa bar ilmaan Oromoo qabsaa'u ilmaan qabsaa'ota ni qabnaa bar kana abbaa garaaf qabsaa'u bar na alkus ummas kun ilmoon garaa ilmuma garaati abbaan garaa abbuma garaati Mubaarak Musammaa takkaa garaa isaatuun qubsine dhaggeeffadha. Na dhagee Mubaarak Musammaa waan jaartii ta'e duraa gootee jaartii tanarra fuutees ni beeytaami takka qabadhu. Waan jaartii duraa fuutee jaartii tanarra fuutees ni beeytaami Mubaarak Musammaa dhaggeeffadha. Waan maayikii irratti godhaa turtees waan maayikii irra godhaa turtees siiniif hin gayyaasa dhaggeeffadha Oromoo. Oromoo rabbiin sa'a tana ijatee san dura naafuu dhaggeeffadha. Wabillahi alkariim ijatee san dura na haadha rabbiin. Wain kijiba wain kakadda bilashiti rabbi nan gafata qamni maaki ala jira jolle arsiti harka qaba namni nan je Mubaarak Musammaa qabat wa billahi karim wajala sagutak bilbila mo qabate duba debi nan je wallahi billahi jala sagutak bilbila mo qabate duba debi on to godi barrefama sura Mubaarak dafa kanin beha duba debi kuri defeti ngala qabade fa koy yalla yede fa kaso batte qabad barrefam Akenin di sabon alkut ummas kanan surah apa denjira. Apa denjira surah dah surah kun tentu durani wali kabadai tahu jirane. Dhaggeeffadha. Akka inni maqaa miciyyoo maayikii tana dhaggeeffadha la. Qaamni si ijoollee arsii bira jee barreeffama inni wajjin naa barreesse. Fideetiin asirratti isin garsiisa takka. Beekaan akkana jaartisaa ol baasa jedhe fideen asirratti isin garsiisa lama. Sini gala. Rikoordii aslii tanaan cabsuu qabaa. Asliin kuni rabbii jaa sagalee naataa nama naa jaaraa. Rikoordii aslii tana yoo cabsuu baadde ani jireenya kiyya natti tolu. Rikoordii aslii tana tanni geema taphate tana cabsuun qabaa tanni jedhe. Wallahi miseenjaraan wastaappiin sagalees barreeffamas yoon ani isiniin finne an jaalibsaa miti. Dhaggeeffadha. Rabbiin nan gaafatan jaalibsaa miti yoon viidiyoo san hin finne. Sini galee yoon barreeffama san fidee asirratti isin maxxanse. Dhaggeeffadha. Guyyaan baallama mana dabbaalitti dhaggeeffadha. Guyyaan waan san hunda ragaa gagguurru mana dabbaalitti qabadhaa hundi keessanuu. Sini galee mana dabbaalitti koottaa achi ragaan gagguurama achi wanni hundinuu dhufa. Joolleen arsiidhaa guyyaa tokko dheeyxee yooniif ilillii takka guyyaa geemaa san darbite ati gantuudha. Gantuu nama kee xiqqeessuuf deemu nama kee jala deemee akka nama jaalatuu fakkeessee duubaa shirratti xaxu yoo jala deemte ati gantuudha. Dhaggeeffadhu. Maayikii ammoo namni halkanii guyyaa akka xiqqaattu godhe barreeffama Mubaarak isiniif hinnaa ijoolleen hargee guyyaa atti dheeyxee ilillii kannate ati gantu. Dhaggeeffadhu. Sigala ati gantuudha. Geema taphachiiftaa ijoolleen harargee maayikii jala waan qabdu fixadhu deemi. Ilma baaleetiif fuudhee ilmi baalu ilma harargee akka ta'e ni beeytaami.
intala sabboontu bar waggaa 5 isiniif iyyaa turte gumaa isiitu deebiftaniin kafaltan yooniif geema kana akka feetanii taphachiiftan dhageeffadhu siree galee kanaaf walitti deebiin keenya mana dabbalaa ta'u amma hundi keessanuu nagaan naa jiraadha ragaaf inni achirra wal agarra dabbaloo jawwaala keessa jiraatan zeebi. Ibsa asumaan ogutakka asumaanii ijoolleen mana madaamii jirtan namni haga keessa mubaarak biraa qabdan gaqqabaa fooloo na godha jaadusaa fooloo godhaati keessaan nu qunnama keessattuu ijoolleen shawaa akka isin kutaa Oromoo kam caalaa mubaarak akkas hin yaadamtan ni beekna. Namoonni mubaarak irraa rakkoo qabdan namoonni himata qabdan himata keessaniif ammoo ragaa qabatamaa harkaa qabdan gaqqabaa fooloo na godha keessaan ayi naan ja'a suur sagalee ragaa resiidii adda addaa qabdan waan mubaarak wajjin waliin baaftan irratti erga asumaan himata mubaarak musammaa irraa qabdaniif qophaa'a. Hayni keessan warabbal kaabaa rabbi gaditti numba miidiyaa kanarra ni baha fooloo godhaatii qaqqabaa erga daragaa qabdanii galgala kana mubaarak musammaa ammallee icciti isaa gagguuraan jiru. Maayikii irratti waan inni dalage beekaa irratti waan inni dalage waa'ee geemaa waan inni dalagate waa'ee takkallee tu hin jiru amma keechaa jirru dhaamsa ergaadha mubaarak wal jaalanna wal kabanya ammoo cubbuu sirra guute kana kootu ofirraa irri si kaja'u ergaa dabarsaa irra mubaarak waan kana dhagahee yoo godhe maashaallah yoo dide immoo gantummaa mubaarak musammaa cubbummaa inni qabu inni faradaa ture gabbaafnee lakkooyinaa jechuudha hanga nama dhumate mana cufii galgala saa lamaa booda walitti deebinaa mubaarak illee nama dawwalu jira waan jawlaalleetti qabannee deebineeni maallaqa ijoollee wallagaatis maallaqa keetis maallaqa dhalaa shawaata mana madaamiitis akka inni bakka argatu goona dhumateera gadaan mubaarak musammaa asirra cufama yoo inni taa'uu baate. Yaa akkas nama kuma